Itoophiyaan waancaa Afrikaa bara 2029 qopheessuudhaaf hojiilee dursanii hojjetamuu qaban irratti qophaa'aa akka jirtu dhiyeenya ture kan ministeerri aadaa fi ispoortii obbo Qajeelaa Mardaasaa BBC'tti himanii turan. Tibban immoo ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad Itoophiyaan bara 2029tti waancaa Afrikaa qopheessuuf qophii ta'uu himuudhaan hooggantoota waldaa kubbaa miilaa Afrikaa waliin ta'uudhaan isteediyeemii Aadee Ababaa magaalaa Finfinneetti ijaaramaa jiru daawwatanii jiru. Akkam jirtu hordoftoota wiirtuu miidiyaa. Itoophiyaan dhuguma waancaa Afrikaa bara 2029 sagalii qopheessuudhaaf hagam qophii dhalataa kan jedhuu fi kubbaa miilaa Itoophiyaa ilaalchisuu fi ga'umsa isaa ol kaasuuf maaltu hojjetamuu qaba kan jedhu irratti odeeffannoowwan arganne simbiraan keenya an Yoonaas Mangashaati. waancaa Afrikaa gara Itoophiyaatti fiduu qabnaa jennee akka mootummaatti murteessine kun immoo hojii barbaada jedhanii turan obbo Qajeelaan duraan dorgommiin waancaa Afrikaa bara 2029 gara Itoophiyaatti akka dhufuufis gaafachaa jirra, irratti hojjechaa jirra, wal quunnamtii jalqabneerra jechuun himanii turanii. Qophii waancaa Afrikaa qopheessuuf godhamu irratti roodmaappii qopheessine ministeera karooraa fi misoomaa biyyattiif dhiyeessineerraas jedhanii turan. Yeroos murtee Itoophiyaa waancaa Afrikaa qopheessuuf qabdu kun ifa kan ta'e gareen biyyaalessaa dorgommii idilaa addunyaa silaa Itoophiyaa keessatti taphachuu qabu dirree alagaa irratti taphachuuf wayita dirqamee turetti ta'uudha kan himan. Sababni kun ta'eef immoo sadarkaan istaadiyeemiiwwan Itoophiyaa keessa jiranii ulaagaa waldaan kubbaa miilaa Afrikaa kaa'ee kan hin guunne ta'uudhaan dhorkamuu isaaniitiin Itoophiyaan hundeeffama dorgommii kanaa keessatti adda duree taate yeroo sadii kan qopheessite yoo ta'u erga bara 1976 garuu qopheessite hin beektu. Itoophiyaan dhiyeenyattis ifatti wixinee karoora isheetiin waldaa kubbaa miilaa Afrikaatiif dhiyeessuuf akka jirtus eegamaa jira. Bara 2024 waancaa Afrikaa qopheessuun kan ofumaa injifattee Ivory Coast waraana walwaliinii keessaa baatee fi kan walitti araaramtee kubbaa miilaatiin ture tarii Itoophiyaaf furmaata akkasii fiduu danda'a laata kan jedhu irratti BBC'n xiinxala isaa kaa'ee jira. Dabalataan pirezidantiin FIFA Gianni Infantino Finfinneetti ministeera muummee Dr. Abiyyi Ahmad waliin mari'atanii jiru. Infantinoon walgahii Konfedereeshinii kubbaa miilaa Afrikaa irratti hirmaachuudhaaf Finfinnee dhufan. Itoophiyaan waancaa Afrikaa 2029 qopheessuuf qophii fi fedhii akka qabdu kan agarsiiftee ji'oota muraasa dura ture. Waancaa Afrikaa bara 2025 qopheessuuf Morookoon fudhatteetti. Waggaa lamaansaa bara 2027tti biyyoonni baha Afrikaa Keeniyaa, Tanzaaniyaa fi Ugaandaan waliin ta'uun qopheessuudhaaf fudhatanii jiru. Itoophiyaan istaadiyeemota sadarkaa addunyaa madaalan waan hin qabneef gareen biyyaalessaa taphoota deeggartoota isaa fuulduratti taphachuu malee biyyoota Afrikaa kaan keessatti deemee taphachuuf erga dirqamee bubbuleera. Kun qabxii argataa jiru irratti dhiibbaa kan godhe yoo ta'u qabxiin dhiyeenya galmeessaa jiran ammoo kanaaf agarsiiftuudha jedhe BBC'n. Itoophiyaan hundeeffama dorgommii waancaa Afrikaa keessatti adda duree taate yeroo sadii kan qopheessite yoo ta'u erga bara 1976 garuu qopheessite hin beektu. Ministeerri aadaa fi ispoortii BBC'f yaada laatanii turaniin karoorri kun wayita qabamu hojiileen hojjetamuu qaban hedduu hubachuun akka ta'e dubbatanii jiru. Dorgommii kanaaf isteediyeemiiwwan 5 kan ijaarsaanii amma eegalee jiru. Sadarkaa isaa haala eeggateen xumuramuuf hojiin hojjetamuu akka eegalee dubbatanii jiru. Isteediyeemiiwwan sadarkaa isaa eeggate kan kaaf yookaan waldaa kubbaa Afrikaa kaaf kaa'ee guutan 4-5 barbaachisaa. kun immoo hojiinsaa eegaleera jedhanii isteediyeemiin biyyoolessaa Aadee Ababaa ijaarsaa sababa sharafa alaatiin adda citee ture maallaqni argamee fi sadarkaa kaafitti xumuramuuf sochiin itti fufeera jedhanii. Itoophiyaan isteediyeemota akka Hawaasaa, isteediyeemii Bahar Daar, isteediyeemii Maqalee, isteediyeemii Wallaggaa fa'aa qabaattus sadarkaa waldaan kubbaa miilaa Afrikaa kaa'ee garuu osoo hin guutin hafaniiru. Isteediyeemota kunneen fooyyessuun sadarkaa isaanii kan eeggate godhanii waggoota 5 dhufan keessatti yoo kan xumuran ta'e Itoophiyaan waancaa Afrikaa kana qopheessuuf haalli ishee mijataa fi ta'uu danda'a. Ijaarsi isaa saffisaa jiraachuun kan himamuu fi kana dura sababoota hanqina sharafa alaan harkifachaa kan ture isteediyeemiin Aadee Ababaa isteediyeemii guddaa bakka baniinsi itti gaggeeffamu ta'uu mala jedhe BBC'n. Kana irratti ammoo hojiin bu'uuraalee misoomaa diriirsuu tajaajiloota kanneen akka hoteelotaa magaalaa Finfinnee keessatti dabalaa dhufeera. Dorgommiin kun garuu magaalaa tokkoof isteediyeemii tokkichatti kan gaggeeffamu miti. Biyyoonni ollaa waliin ta'uudhaan waancaa addunyaas ta'e waancaa Afrikaa kan qopheessaniif kanumaa fi waancaan Afrikaa kan bara 2023 bara 2024 keessa gaggeeffame kan qopheessitee fi waancichas kan injifatte Ivory Coastdha. Kaameruun ammoo kan bara 2021-2022 keessa gaggeeffame qopheessite waancicha ammoo Senegaal mo'ate. Haa ta'u malee waancaa Afrikaa qopheessuun gama baasii isaanis ta'e galii argamuu danda'uun salphaa miti.
Ivory Coast waancaa Afrikaa bara 2024 keessa geggeeffame qopheessuuf yoo xiqqaate doolaara biliyoona 1 baasteetti jedhe BBC'n. Sharafa amma jiruun gara birrii biliyoona 115 ol baasii taasisaa jechuudha. Sharafa Itoophiyaa amma jiruun gara birriitti yoo deebifne biliyoona 100 biliyoona 15 ol baasii taasisa jechuudha. Ivory Coast akkuma Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsa heddummatu waraana waliinii keessa turte. Sababa waraanichaan uummanni miliyoonaan qeerraa buqqee ture. Waraanni waliinii kun erga dhaabbatee garuu dinagdeen biyyattii saffisa guddaan guddataa ture. Amma Ivory Coast investimentii mootummaa alaan dabaluudhaan fi alargii bunaa fi kakaa'ootiin galii guddaa argachuudhaan biyyoota lixa Afrikaa keessaa akka dinagdeedhaan sadarkaa lammaffaarra teessu gargaaree jira. Itoophiyaa waliin kana wal bira qabee jira BBC'n. Itoophiyaanis alargii bunaarraa galii riikardii ta'e argataa jirti. GDP'n Ivory Coast bara 2022 keessa doolaara biliyoona 70 akka ta'e IMF himee jira. Uummata miliyoona 120tti siqu kan qabdu Itoophiyaan GDP'n ishee bara 2023 keessa doolaara biliyoona 156 akka ta'es IMF himee ture. Kanaan yoo ilaalle Itoophiyaan waancaa Afrikaa qopheessuuf humna qabaachuu maltii jedhe BBC'n. Garuu walitti bu'iinsi biyya keessaa yoom xumuraa argata kan jedhu gaaffiidha. Dorgommiiwwan magaalota naannolee akka Hawaasaa, Baahir Daar, Maqaleef kanneen keessatti geggeeffamuu danda'an ala kamii keessatti geggeeffamuu danda'u kan jedhus gaaffiidha. Gaaffilee kana deebisuun kan waan hunda dursuu qabudha. Naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessatti tasgabbiin hin jiru. Waancicha yeroo qopheessitu keessummoota kumaatamatu gara biyyaatti deema. Nageenya isaanii mirkaneeffachuuf biyyattiin gara nagaa waaraatti deebisuun dirqama ta'a. Haala amma jiru yoo itti fufe garuu haalicha rakkisaa taasisa. Gama biraan isteediyeemiin Maqalee yeroo waraanaa waan manca'eef suphaa guddaa barbaada. Isteediyeemiin hawaasaa sadarkaan isaa dabaluu akkasumas isteediyeemii Aadee Ababaa hojjetamaa jiru xumuruun haaldureewwan dorgommicha qopheessuuf barbaachisanidha. Kun hundi garuu bajeta guddaa barbaada. Bara 2025 waancaa Afrikaa kan qopheessitu Morookoon isteediyeemota durumaanuu jiran haaromsuuf doolaara biliyoona 1tti siqu ramaduu odeeffannooleen ni eeru. Itoophiyaan waancaa Afrikaa qopheessuun gama dinagdeenis gumaacha olaanaa qaba. Manneen nyaataa, hoteelotaaf manneen daldalaa kaanis galii guddaa akka argataniif gargaara. Dabalataan sababa dorgommii kanaan magaalonni naannolee isteediyeemii taphichaaf mijatu qaban akka galii argataniif dadammaqaniif gargaara. Ivory Coast dorgommicha keessummeessuu qofa osoo hin taane biyyoota lixa Afrikaa isteediyeemii sadarkaa kaaf guutuu hin qabneef eeyyamuun galii guddaa argachuudhaaf kaayeffatanii hojjechaa turus pirezidantiin biyyattii hojiin misooma kooridarii magaalaa Finfinnee keessatti hojjetamaa jiru akka qaama qophii kanaatti ilaaluun gumaachuu danda'a. Garuu dorgommicha sadarkaa ammarra ga'een qopheessuun salphaa miti jedhe BBC'n xiinxala isaatiin. Gama biraan ammoo ga'umsi gareen biyyaalessaa Itoophiyaa ammarra jiru hojii dabalataa barbaada. Biyyattii keessa akaadaamiin kubbaa miilaa jabaan taphattoota ola deemoo baasuu hin jiru. Fakkeenyaaf Ivory Coast yoo fudhanne taphattoota akka Didier Drogba fa'aa kanneen addunyaa irratti beekaman qabdi. Kubbaa miilaa biyyattii addunyaatti beeksisanii jiru. Kubbaan miilaa kun biyya waraana waliiniin diigamtee turte deebisee tokko godhee araarseera. Kanaaf ga'een Drogbaan taphatee dorgomaa hin qabu. Sadarkaan liigiin Itoophiyaa irra jirus Afrikaa keessaa jabaadhan jedhamu. Itoophiyaan isteediyeemota sadarkaa addunyaa madaalawaa hin qabneef gareen biyyaalessaa taphoota deeggartoota isaa fuulduratti taphachuu malee biyyoota Afrikaa kaan keessatti deemee taphachuuf erga dirqamee bubbuleera. Kana fooyyessuuf ammoo dorgommicha qopheessuu caalaa kubbaa miilaa biyya keessaa jabeessuun akaadaamii guddattootaa irratti investi gochuun garee kubbaa miilaa biyyattiif barbaachisaadha. Morookoon biyyi bara 2025tti waancaa Afrikaa qopheessitu piroojeektii kubbaa miilaa dhiiraaf dhalaa irratti hojjechuudhaan yeroo gabaabaa keessatti biyyi isaanii Afrikaa irraa biyya yeroo jalqabaatiif waancaa addunyaa irratti walakkaa xumuraaf geesse taate. Dubartootaan yeroo jalqabaaf waancaa addunyaa irratti hirmaatte. Kanaaf xiyyeeffannoo mootiin biyyattii kubbaa miilaaf taasisan fakkeenyadha. Gara Itoophiyaatti deebinee yoo ilaallu duuba deebuudhaan waggaa 4 yaadannaa. Itoophiyaan waggaa 4 irraa dorgommiiwwan sadarkaa addunyaa gaggeessuudhaaf kan ishee dandeessu isteediyeemii guuttattee hin qabdu jedhamtee turte. Waldaan kubbaa miilaa Afrikaa isteediyeemii Baahir Daar dorgommiiwwan addunyaa akkan keessummeessine dhorkuusaa hordofee biyyattiin dorgommiiwwan wal fakkaataa keessummeessuu akka hin dandeenye mirkanaa'eera. Itti gaafatamaan kaaf yeroo sanatti bara 2021 gara Itoophiyaa dhufanii isteediyeemota garaagaraa ilaalanii gamaggamanii turanii. Isteediyeemii Baahir Daariin alaa isteediyeemoonni yuunivarsiitii Jimmaa fi Abbabaa Biqilaas ilaalamanii turan. Isteediyeemiin yuunivarsiitii Jimmaa waan hedduu guutuu akka qabu ibsanii isteediyeemiin kun wantoota hir'atan guuttatee gara fuula duraatti gareen gamaggamuu akka ergamus eeranii turanii.
isteediyeemiiwwan kunneen alarra jiraniin dorgommii kamiyyuu keessummeessuu akka hin dandeenyes yeroo beeksisanii turanii. Itoophiyaan waancaa bara 2029 kana keessummeessuudhaaf isteediyeemiiwwan haaromsuu fi bu'uuraalee misoomaa magaalotaa akkasumas magaalota naannoo kan isteediyeemiiwwan shanan arfan barbaachisanii fooyyessuutu isheerraa eegama. Kanaaf mootummaan karoorfatee hojjetaa akka jirus mirkanaa'eera. Kun waan jajjabeessaa fi lammiilee akkasumas jaallattoota ispoortii fi kun waan jajjabeessaa lammiilee Itoophiyaa akkasumas jaallattoota ispoortiif oduu aagaa ta'ee tibbana mul'ateera. Hordoftoota wiirtuu miidiyaa waancaa bara 2029 duraa nageenyi Itoophiyaa mirkanaa'ee waancichi Itoophiyaatti akka qophaa'u akkasumas hawwii fi karoorri biyyattiin qabattee akka mirkanaa'u hawwinaam waan hordoftaniif ulfaadhaa jaalattanii waan hordoftaniif ulfaadhaa jenna.